obboleettiin teenya kun jechuudha buna kana maashaallah yeroo kiiloon 600 bitatte jechuudha amma kiiloon birrii 700 kanatti aansee obboleeyyan kiyyaa burcuqqoo shaayitii burcuqqoon shaayii illee darzaana qabdi jechuudha burcuqqoon tun hedduu takka bareedduudha akkana jirti gatiin isii immoo tiyyuu 600 darzaanni 1200 ni jedha amma illee isii tana jechuudha tana yeroo keessummaa qofa tana mana keessa illee kana yeroo jalqabaatiif bituu kiyya guddaan kun 90 xiqqaan immoo tiyyuu 80 guddaan sitti bobboonya waan umbaasu halli keenya la ilaha illallah akhiran fuuldura keenya بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني خبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا كي نجر جرتو سنين جل أمدك يسنو بغي جراتني إيقاب بلايان كيا فيديو براتين ديبي الفجرة سنين اللي وغنا ايدانين سنين جل أكا نسيمتان أبديك أبا أكا سمالي جتو ربلايان كينا جيني رمضان الفجرة كان قلبي كل في أني جمعتين أكا إنه أبدي سنين ركبة أسمان بلايان تيجي وروني سجله كي أجتن وروني كذا في الركبدان ربي سنين رهاباس وفي الرهاباس أسواسين جنة نسنين جرا إتانسة مشهر رمضان اللي أكاسم اللي جت مشهر من كيسا كوادي دفع حاجة فيديو كيات التنفانة تراي سنين جرا قتي ساقوتو كيسين بيسي ستة بإذن الله الكريم كان كيسات إيران فدي موجة جرا أنا راح اللال تاني إن شاء الله هم دندين قوتو سايسين التهماني سنين جرا ميشان كوني ميشان ملاماتي أبان ميشا وفي كيساهم بيكا كان بيرا جرونا بيرا تسين أرقبي سنين جرا كان بيرا هنجر رمو بعد اللي سنين في دا سنين جرا ميشا لي كانين كيسايشو دوروني غانا جاجو بربادر إيقا بلايان كيا إيقا هغانا سنين جرا جلقا بمرة غتي سايسين التهمو إيقا لا سنين جرا بنرى سنين إيقا الجيزة إسا كان هم بيتاني اللي كسو مكاتا فليدا من سايسا جاتشورا سندورا اللي يوني نرانفتو بعد بيسانا تفكاتا جاتشورا إيقابليان كيا إني كوني أباسي سيني ساقالي تيمو رلاماتي ساقالنا تفكاتا بشان أستنا يتانين أوارمو أستنا كتان جاتشورا بونا إيقا دايتاني إيقا كان أمو أكانماتي أمانو الليمتي إيقارالي أسوما هنكين جاتشورا gubbaa kanaan asirratti ol gala jechuudha jaan gadi hafee bunni gubbaa kanatti gala hedduu takka bareedaadha gatiin isaa yeroo ammaa kanatti na biratti jechuudha 200 tarii dabalus danda'a jechuudha akkasi gatii isaa guutuu isaa isin beeksisa siiniin tunillee rakkabuutiin na walitti dhiyaatti jedhee obboleeyyan keenya nama lamaaf hin biti obboleeyyan kiyya siiniin tuni rakkabooti kanatti illee hin dhiyaatti jechuudha akkasumas qammacaan isillee baay'ee guddaadha nama kenna insaal fachiisu jechuudha kaasatan obboleettiin teenya tuni maatii ofiitiif bitte jechuu meeshaalee kana maatiidhaa fi baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha xiqqallee miti guddaachi fixallee miti gatiin isaa immoo tuyyuu rakkabootiin 950 gatiin siinii immoo jechuudha kuma afurii sinin jedha sinin kun soqaan san argama garuu ammatti gatiin isaa akkasin sinin jedha tarii kana gadiin kana oliin illee argamu mala sinin jedha farmuuziin kun immoo tuyyuu jechuudha abbaa leetira tokkooti ka biyya keessatti jechuudha gatiin isaa kuma takka sinin jedha obboleeyyan kiyya lama qaban jechuudha tokko asumaan makashkashaan kun immoo obboleeyyan kiyya birri 140 qofaan isiniin jedha cirfaan immoo 300 mafaaqan birri 40 isa kan obboleeyyan kiyya namoonni birallee osoo ajajattanii dasna jedha jechuudha kaasatan yeroo ramadaana waan garagara itti fayyadamtan kookisii saambusaa wantoota hedduuf isin fayyadan isiniin jedha gatiin isii 500 qofaan isiniin jedha isaan takka walirratti kuma jechuudha kanatti aansee obboleeyyan keenya kun immoo kan shukkaarati gatiin isaa 300 isiniin jedha asumaan makartafaadha makartafaan 400 albeen immoo hisaaba 80 isiniin jedha kanatti aansee maashaallah
joogii kufee hin cabne warra baadiyyaatiif baay'ee takka bareeda jechuudha. Ijoolleen hin caccabsanii qalaasa wajjin. Qalaasni fireen 75 saarbisiin tuni 200 joogiin immoo 140 isiniin jedha. Hedduu gatiin isaa hedduu madaalawaadha, hedduu bareeda. Kanatti aansee immoo tuyyuu jechuudha. Ramadaanaaf markajiin baay'ee takka nama barbaachisa jechuudha. Amma xiqqaa guddalleen warri laa ilaaha illallah jedhe hin salaata jechuudha. Kanaafi markajii kana yeroo jalqabaatiif bituu kiyya. Guddaan kun 90, xiqqaan immoo tuyyuu 80. Guddaan kun abbaa leetira 5 natti fakkaate. Eeyyeen obboleeyyan kiyya, inni kun abbaa 5ti, inni kun immoo abbaa 4ti isiniin jedha. Itti aansee joogii maashaallah kun meeshaa khawaalitiidha. Burcuqqoon isallee akkanuma jira jechuudha. Firee 6 wajjin maayikaadha. Yeroo ammaa kanatti 2,800 na biratti argattaniin isiniin jedha. Markajiin kun abbaa leetira 5ti kama alaasanii jechuudha. Innis immoo akkana jira. Akkasii obboleeyyan keenya yeroo ramadaanaa kanatti jechuudha. Hatta markajiin kun maashaallah mannoota nyaata tittillee jechuudha. Bishaan fa'aan itti fayyadaman abbaa leetira 2 fi 3 kun immoo baay'ee guddaadha. Leetira 5 jechuudha. Yeroo qophii garaagaraa qabanii fi akkasuma baadiyyaatti yeroo iidallee namni walitti baay'ata waan ta'eef tarii kanumaafiin qopheessiteefin isiniin jedha. Kanatti aansee obboleeyyan kiyya. Inni kun gallaayaa bishaaniiti. Gallaayaan kun yeroo ammaa kanatti na biratti 2,000 argaman isiniin jedha. Yoo warri ammatti ajajachuu barbaadan daftanii argachuu hin dandeettaniin isiniin jedha. Inni kun maashina shunkurtiiti. Yeroo ammaa kanatti obboleeyyan kiyya maashaallah ramadaanni dhufaa jira waan ta'eef akka harkaan hin cirre akka yeroo namatti hin fudhanne kanaan itti fayyadamuu dandeettaniin isiniin jedha. Meeshaa guutuu qaba jechuudha. Akkasuma yeroo ifaan hin jirrellee ka harkaan daakaniin qaba jechuudha. Isa kana qaba. Inni kun immoo xiqqishuudha. Inni kun ka baay'ee daaka waan ta'eef kun immoo mana keessaaf baay'ee bareedduudhaan isiniin jedha. Gatiin isa kana 2,800. Isa kana 1,800 isiniin jedha. Xiqqaan kun 1,800 fayyadamanii yeroo keessummaa qofa waa'u maashaallah. Isa kana kaartooniin isa xiqqaa kun jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya yeroo hedduu isaaniin tun na biratti hin argamti. Ofillee hin qaba jechuudha. Isiin tuni birrii 80. Tuni birrii 70. Isaaniin kun immoo shorba maashaallah. Hedduu bareedaadhaan isiniin jedha. Abbaa tokkooti. Abbaa 4tiin illee hin jira isaaniin kun jechuudha. Abbaa 4tiin illee, abbaa 2tiin illee, abbaa 3tiin illee hin jira. Abbaan tokko kun birrii 800 isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa kanatti aansee wanti amma akka nama fayyadu maxubashaadha. Maxubashaan kun guutuun isaa 3,800 isiniin jedha. Meeshaan kun irra hedduun gatii duraatiin amma immoo meeshaan baay'ee takka dabalee ani huma duraatiin isinitti himaa jiran isiniin jedha. Yoo kana olillee kana gadillee ta'e irraa hin beekun isiniin jedha. Inni guddaan kun waa itti xabbafatuu fi akkasuma waa baay'ee fi wallaahi maxubashaan maashaallah achitti warri ala jirtan hin beeytanii asillee akkasumatti nama barbaachisaa isiniin jedha. Fireeshaan sadarkaan jira. Immoo tuyyuu meeshaa khawaalitii sadarkaa tokkoffaadhaan isiniin jedha. Fayyadamanii yeroo keessummaa qofa waa'u maashaallah. An dhugaa rabbititti ijoolleen na gaafatanillee jechuudha. Tanumaan filadhaaf jechuudha. Hedduu natti tolti. Tarii akka natti tolti kanatti nama biraatitti illee toluu dandeetti yookaan toluu dhabuu dandeetti jechuudha. Ani hedduu takka dasna jetti akkasuma meeshaa khawaalitiidha. Meeshaa nama hin saalfachiifnee gatiin isillee akkasuma ol jedhaadhaan isiniin jedha. Darzaannis 2,500 isiniin jedha. Isii bareedduu tana. Burcuqqoon tunis biffee keessa maashaallah akkasuma yeroo qophii garaagaraatiif hedduu bareeddi. Isiniin beeytan ka obboleeyyan kiyya irra hedduun keessan jechuudha. Gatiin isii immoo tuyyuu jechuudha. Isilleen darzaanni 2,500 isiniin jedha. Darzaana jechuun firee 12 jechuudha. Isiin tun immoo tan shaayitii. Burcuqqoon tun baay'ee turtuudha. Bakka baay'eetti beekamtuudha jechuudha. Darzaanni 2,200. Darzaanni fireen 12 jechuudha. Inni kun kan daabbotii kan buddeenallee namni ittuma fayyadama jechuudha. Marattuyyuu 2 fireen 400 isiniin jedha.
egaa itti aansee istoofiidha obboleeyyan kiyya. Istoofiin kun abbaa lamaati yeroo amma kanatti jechuudha 1952 jedhaniin isiniin jedha. Abbaan tokko immoo birrii 1000 isiniin abbaan tokko isa kana kuma isiniin jedha gabarratti illee akkasumatti hin jira. Itti aansee obboleeyyan kiyya kidaanii tana jechuudha. Kidaanii tana waan isin argattee amma waddaddabicha hin beeku hedduu takkaan ol kaate jechuudha. An kidaanii na bira jiru eeganii 2000 gurgure isa kana jechuudha. Kidaaniin kun gosa lamatu jira, tokkoffaa fi lammaffaa qaba jechuudha. Yooni ani gaafadhuyyuu jechuudha 2300 jechuudha. Inni kun sadarkaa tokkoffaadha kidaaniin kun jechuudha. Maaliin adda beeka yoo naan jettanii kurrimmaan isaanii kunuu jechuudha garagara. In agartanii miqabannaan isaa kun jechuudha kidaanii kanaa fi isa kana jechuudha. Inni kun lammaffaadha. Lammaffaan kun 1500 na biraa isin argatta warroonni ganaa ajajachuu barbaadaniin isiniin jedha. Qabannaan isaa garagara isiniin jedhame kana harka keessa naqatanii qabatanii kan ammoo waan harka keessa naqatan kana hin qabu jechuudha. Inni kun agartanii akkasii egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Itti aansee asbeezadha irraanfadhee jira. Obboleettiin teennaa kun jechuudha buna kana maashaallah yeroo kiiloon 600 bitatte jechuudha. Amma kiiloon birrii 700 gadhaanan immoo haga 500 hin jira. Kabayee ka sadarkaa tokkoffaa kun kiiloon 700 isiniin jedha. Shukkaara yeroo kiiloon 130 bitatte asxaana kana 140 galee garuu ammoo waan jiruun hin beekun isiniin jedha. Mokoran illee yeroo kiiloon 100 fi birrii 30 bitatte wanti hundiyyuu amma dabalaa jira jechuudha. Kana biti maaktii kiyyaaf naageessinaan jette mokoronna kana isuma gosa garagaraati malee gatiin isaanii tokkumaa tubboo fi marataa kanallee isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon ani guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaataa isiniin jedha. Warroonni as keessa illee tahee gara biraatillee meeshaa as keessa hin jirrellee ajajachuu barbaadan lakkoofsi kenna duwwaa 9 64 84 25 26 argachuu dandeettanii. Haga rabbina laaffisen meeshaa keessan inshallah amanamummaadhaan mana naa geessi jettanillee mana isinii geessee kan immoo tuyyuu jechuudha. Dhufanii sirraa fuudhan jettanillee dhufanii fuudhanii haga tokko haa turu jettanillee tursiifachuu dandeettaniin isiniin jedha. Ilma namaatirra dogongorri hin dhabamu. Wanti kana keessatti dogongore yoo jiraadhe dhiifama naa godha obboleettii wanti yaa warroonni meeshaa keessanillee jechuudha. Laalladhaa yoo mootiyyuu qirii wahii qabaattan natti dubbadhaan isiniin jedha dabii isinii qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Anaaf isinillee warra ramadaana kana gammachuun ga'u rabbiin nu haa taasisu. Galanni rabbi daayoomi mameedhuma kan irra nu buuse karaa diin islaama rabbi nuti gabba